Kun akkuma agartan namoonni haganaa anaan subscribe na godhaniiru jechuudha. Subscriberii meeqa feetu isiniin jedha asii kan barbaaddan filattu jechuudha. Kun nama fakkeenya 10 kaastaniitu 20 30 haga barbaaddan hanga 1000tti hin dandeessu jechuudha akkuma agartan kana. Akkam jirtu daawwattoota keenya, kun Oromummaa Faristiidha. Har'a akkaataan karaa YouTubetiin subscriberii 1000 karaa salphaatiin argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Jalqaba irratti Play Store la seenna. Asirratti YouTube channel jennee barreessina. Kunoo annan miiliyoona tokko buuse kan kunoo asii agartan kana ishii kana buustoo jechaadha. Install goona. Erga install ta'e booda karaa salphaatiin subscriberii 1000 karaa ittiin argannudha jechaadha. Maddisa kun akkuma agartan kana buusaatu jira. Namoonni baay'ee subscriberii 1000 argachuun baay'ee ulfaata. Garuu haala kanaan karaa salphaatiin subscriberii 1000 akka argachuu dandeessanii ittumaan dabalatee subscriberii qofa illee osoo hin ta'in view like illee argachuu dandeessu jechaadha. Karaa kanaatiin haala hojii isaa haala adeemsa isaas isinitti agarsiisa jechuudha. Warra kan akkam buusnaan fakkeenyaaf warreen kun jalatti agartan kun kan ansobaafa qabu beektu appilikeeshinoonni kun jechaadha. Isaa jechuun isan sinitti hime kana qofa isa kunoo kana isa kana qofa buustu jechaadha. YouTube channel jedhu kan isaa forsa asitti akka agartan kana kun hojii kana laala CBT studio hojjete ishiidhaan jechaadha malee isaan kana warra kun isaan kana jiran kana namana akkam buusnu jechaadha. Isaan kun kan warra sobaati jechaadha. Amma keessa seenee tana isinitti agarsiisa jechuudha haala isaa open jennaanii erga install goone booda. Then next barbaadan Skype jechuun dandeessu. Then amma asirratti kun sign in nu gaafachaa jira. Ishii kana karaa Googleetiin jechaadha. Google akkaawuntii keessan galchituuf jechaadha. Sign in jechaan jira. Amma as keessa kamiinidha amma fakkeenyaaf kan isinitti fayyadamtan sun isa kamiin jedhu sana ilaaltu. Ani kun akkuma agartan Oromummaa Faristi jedhu kanan fayyadama. Oromummaa Faristi kan isa click gochuudhaan seenaa jechuudha. Dunuu ani kana dura application'icha fayyadamaa ture amma nagalchaati jira. Kun akka agartan kan ani kana dura hojjedheera asirratti. Amma sababa sanaatiif kun asirratti akka gubbaatti agartan kana gara gaara kanatti 135 jettan jettu kana jirti. Amma haala hojii isiniifan ibsa. Haala hojiin isin as keessatti hojjettan faraankaadhaani gaafa isin namaaf subscribe gootan faraanka kun as gubbaatti isiniif kenna jechaadha. Haala kanaan ishii faraanka sana isin fudhattanii walitti cimbistanii deebistanii isinis immoo asirratti akkuma nama laaltan kana isaanis immoo akka isin ilaalan gootu jechuudha. Amma haala isaas deebisa isinitti agarsiisa jechuudha. Amma ani subscriberii osoo barbaade subscribe godhaaf namaaf yezeen kun amma wanni isaan inni ibsu sub for sub jechuudha. Sin subscribe gootu namaaf namni immoo deebisee subscribe isiniif godha. Amma namicha kana kun subscribe godhina kenneera namni sun akkuma kiyya kanatti inni subscribe akka kan godhuuf na gaafate jechuudha. Then subscribe hin jedhan. Allo idnaan ishii kana. Acha amma asitti subscribe hin jettu kana tuqna jechaadha. Isa booda inni ofiisaatii sana jala kan nu galchu ta'a jechaadha. Kun akkuma agartan kan jalqabeera. Kun amma akkuma agartan kana viidiyoo kana naabaneera. Viidiyoon kun haga dhumutti eegdaniitoo then sekondiin kun amma asii gadee lakkaa'aati jira jechaadha. Isa lakkaa'eetu dhumu kana eegdanii 800 irra jira. Amma 0 ta'utti eegdu yeroo barbaade sekondii 30 ta'uu danda'a sekondii 50 wanuma adda addaati akka namoonni sun fedhii isaaniitti. Isa booda sin subscribe fi like gootuuf jechaadha. Then gizee like fi subscribe gootaniif kana inni immoo faraanka 270 kana isiniif kennaa jechaadha. Isinis immoo akkasumatti deebistanii akkuma namoonni ammaa kun beeksifachaa jiranii isinis viidiyoo keessan galakkistu namni immoo isiniifis subscribe isinii godha jechaadha faraanka argachuudha jechaadha. Kun kan ibsu kan subscribe for subscribe jedhamu jechaadha. Sub for sub jedhamu. Isinis namaaf subscribe gootu namnis immoo isiniif subscribe godha jechuudha. Haala kanaan karaa salphaa ta'een subscriberii 1000 argachuu dandeessu. Amma akkuma agartan mucaan kun amma subscriberii 931 amma akka 1000 guutuudhaaf jechaadha. 1000 guutuudhaaf gara 70tti saafee jechaadha. Haala kanaan nama 70 argate mucaan kun har'uma guyyaa tokko kana keessattuu subscribe ta'eetoo argachuu danda'a jechaadha subscriber 1000.
akkuma beektan subscriberin kun tokko immoo kan nu barbaachisu monetize ta'uudhaaf birrii hojjechuudhaaf YouTube birrii hojjechuu argachuudhaaf subscriberin kuma tokko nu barbaachisa. Sanaaf subscriberin kuma tokko sana argachuun dirqamadha jechaadha. Torban dhuftu keessa immoo yoo barbaaddan boruu siftaanis ta'u sinifan gallakkisaa jechuudha. Haala kamiin immoo watch hour sa'aatii 4,000 akka dirqamatti ilaalaa YouTube'n isaas immoo haala salphateen akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu sinifan hojjedha. Amma akkuma agartan kana please both subscribe and like to this channel and the video naan jechaa jira. Maaloo subscribe fi like gochuudhaan gara channel kana gochuudhaan gara application chaatti deebii naan jechaa jira. Akkuma agartan kana amma subscribe jedhaani asimmoo like nan tuqaafee jechaadha. Then return to app an jettu kana jalaan kan jirtu kana shidhumarra jirtu kana tuqaa jechaadha. Amma akkuma agartan kun coin 270 kenni dura akka agartanitti 135 ture coin ni qabu amma 405 galeera. Haala kanaan ammas haga barbaadanitti isin ammas subscribe jettu kana tuquudhaan itti fufuu dandeessu jechuudha. Kun immoo exit tuqxu kun beeksisa mataa isaaniitii isin fidu amma ishiin jalaa kun dhumtutti ni eegna ishiin magaalistu kun. Then kun gubbaarra milikita X kana tuqxu jechaadha. Kun ishee kana jirtu ishee tuquudhaan balleessitu. Kan isin beekuu qabdan immoo asirratti amma viidiyoon kun dhumutti eeguu qabdu. Isaan ala birrii isiniin kaffalu deebiitu immoo ba'uullee hin dandeessanii jechaadha. Aga sakandii ishee kun akka agartanitti 14, 13, 12 jechaatii duubatti deemaa jira. Inni amma 0 ta'utti hin eegdu jechaadha. Isa booda kan isinii kaffalamu. Akkuma doosanitti isinirraa kan eeggamu erga dhumee booda subscribe like gochuudha. Kun iddoo kanatti campaign kan jettu jirti. Campaign kan jettu kanadha jechaadha. Ishiin guddaan siniif. Ammas view, subscribe, like, campaign kan jettu jirti. Campaign kana tuqxu jechaadha san. Isa booda kun amma akka agartan subscriberii kana dura ajajeen ture. Namni akka subscribe naaf godhuuf kun subscriberii 10 ajajee 14 hin argadhe jechaadha subscriberii. Kun amma seentanii ilaaluu dandeessu. Namoota kanatu anaaf subscribe naa godhe jechuudha. Anam asirratti tokkicha ajajee jechaadha. Kun akka agartanitti dhumeera. Nama 10 ajajee yooni kun asirratti akka agartanitti 10 ani 10 ajajee garuu isaan immoo 14 naa kennaniiru jechaadha. Dhumeera jechaadha kanaan ajajisuun. Kanaaf isin akkamitti ajajuu dandeessu kan jedhu isinitti agarsiisa. Kana ajajuudhaaf jalqaba asitti mallattoo kun plus kana agartu ishii kana tuqxu jechaadha. Plus an jettu kana yeroo tuqnetti sin filachiisa. Kan barbaaddas ni jedha. Choose goal for your campaign. Subscribe, like and view for your channel. View your video, like your video and for your video and jira. As keessa amma nuti kan barbaadnu subscriber ishii kana jechaadha. Kun ishii natti maalaa jiru kana ishiidhaan nuti kan barbaadnu jechaadha. Amma ka ishii tuqna. Ishii gaafa tuqne video nun jedha. Linkii video keessanii fidaan nun jedha. Linkii kana immoo akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu YouTube la seentan isinitti agarsiisa. YouTube keessan jala seentu. App YouTube erga seentanii booda kun asii channel keessan your channel jettu kana jala seentanii isa booda fakkeenyaaf kana dura ni gallakkisa isa gubbaa kana har'aaf akka fakkeenyaatti kun isa kana video isa kana gallakkisa isinitti agarsiisa jechaadha. Kun ofiree sadan kana agartaniitu ishiin tuqa. Ishii yeroo tuqxanitti share an jettu jirti. Share jenneenitti isa booda copy link kan jettu kana tuqna jechaadha. Copy link erganneeni booda copy nu godha. Isa booda gara application dura sanatti deebineet enter video link here an jettu jirti gubbaarra. Kun iddoo kanatti akka agartan kana jechaadha ishii kana. Iddoo san dhaqneet yeroo si gadi qabne baras gisee goonetti nu paste an jedhu nu fida. Paste goona jechuudha. Amma isa booda add ennaani jechaadha. Add ennaani amma ka asitti wanta isinitti mu barbaadu amma asirratti akka agartan kunoo asii subscriber 10 sii kennanaan jedha. Like 10 view 10
tokkoon isaanii immoo namni meeqa akka isin ilaalu barbaaddu isiniin jedhu. Asirratti fakkeenyaaf yoo barbaadan sakandii keessan xixiqqeessuu dandeessu. Sakandii keessan amma 60 jettu kana yoo barbaadan gara 45tti gara 100 guddisuus immoo dandeessu gara 90 120 akka barbaadan gochuu dandeessu. Ani garuu fakkeenyaaf 45 irra yoo kaawwachuu barbaada 45 irraan kaa'a. Yeroo kanatti maal ta'a jalaa birrii kana na gaafata jechuudha. Kun asitti tootaal koinii haganaan na barbaachisa jechuudha ammaana 2450 kana jechuun viidiyoo yeroo 10 nama laaltan kanuma argattanidha jechaadha. Ishii kana orgaa argattaniin booda maal gootu asirratti kaampeenii irratti dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Garuu namaaf meeqan qaba akka gaaraa agartan kunoo iddoo kanatti jechuudha 415 qofan qaba ganaa 2000 naafa jechuudha. Kana dura maaliif kaleessa immoo dheengaddan achirratti baase kanaafuu 2000 agana hojjedhutti innis naa dabalaati deema jechuudha. Amma 2000 argadhutti hojjedhee tanan yeroo koinii kana argadde itti fuudhaan kaampeenii asirratti dhiyeessa. Gaafa kanarra naagee asirratti beekuu qabdan isin gaafa miniitiin keessan asiin kan dabalu ta'e miniitiin keenya 45 yeroo kun osoo solee 620 150 irra goone akkasumatti immoo kunis kun akkuma si agartan kana inni dabalaa jechuudha 3500 galee amma tootaal koinii isin barbaachisu jechaadha. Yoo barbaadan immoo xiqqeessuu dandeessu gaafa 45tti galee immoo gara 2000tti deebi'a jechuudha 2400tti deebi'a. Subscriberii keessanis immoo barbaadan dabaluu dandeessu. Amma subscriberii 20 barbaada soo jettan hin dandeessu 4900 yeroo tokkoon immoo baay'een barbaada 1000 barbaada jettan immoo filattu kun akkanas hin barbaachisa jechaadha. Kumni yeroo tokkicha isinitti baay'achuu danda'a garuu suutaan hojjechaatti deemtan wanti isin bira geenyeef hin jiru jechuudha. Haala kanaan subscriberii keessan baay'ifattanii too YouTube'dhaaf monetize gochuu dandeessu jechuudha. Kadhaa namaarra nama deemtanii kadhachanii waan baay'ee xaarii baay'ee qaban beektu keessumaa warreen haaraa taatanii jalqabdan aad gochuudhaan subscriberii soo barbaadatan views haala kanaan kun argachuu dandeessu jechuudha application kana jalatti. Yoo immoo subscribe namaan godhuu lakkii hojjetan immoo viidiyoo laaluu qofaan hin dandeessu jechuudha. Kun amma viidiyoo kana nama laaluudhaan koinii 36 argattu jechuudha sakandii 45 laaluudhaan. Haala kanaanis soo barbaadan subscribe namaaf gochuun barbaadu hojjetan haala kana gochuu dandeessu. Keessumaa immoo ani isin gorsu irra caalatti YouTube chaanaalii osoo hin ta'in Gmail tokkicha banattaniitu Gmail sanaan namaaf osoo like gootanii irra caala gaariidha. Maaliif Gmail barbaanne tokko banattan yeroo biraa wal keessa makameetu biyya alaa kun akka hin dhufne barbaadu hojjetan Gmail tokkicha kiriitti gochuun salphaadhaan beektu namoonni beekne immoo koomentii irratti na barreessaa isiniifan hojjedha akkaataa Gmail karaa salphaatiin bananii haala kana gochuudhaan fayyadamaa taatanii chaanaalii 1000 subscribe 1000 argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo itti dhufutti immoo akkaataa kamiin wachaawwarii 4000 guutuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Karaa salphaa ta'een torban lama soon guutiin wachaawwarii sa'aatii 4000 karaa salphaa ta'een akka argattan isiniifan ibsata jechuudha. Isinis odeeffannoo kana fakkaatan kan YouTube hedduu isinii gallakkisaa kana booda kanaaf subscribe gochuudhaan nama hordofuu dandeessu jechuudha. Galatooma. Like gochuu isinitti tole viidiyoon kun like gochuun hin dagatina. Koomentii irrattis immoo gaaffii barbaadan gaaffii qabdan kamiyyuu na gaafachuu dandeessu. Siistama biraas immoo hin beektoota immoo jalatti na barreessuudhaan anis immoo deebisee namoota kana akka qooduu gochuu dandeessu jechuudha. Galatooma.